Ashamaar kafuunee daawwattootaa fi hordoftoota AGM akkam jirtu nageenyi rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isinirraa ajiraatu jecha anolee global media irraa oduu guyyaa har'aa qabadhee isiniif dhiyaadheetii jira. Oduu guyyaa har'aa kan isinitti himu an obboleessa keessan Tolchaa Useen Maddaatiin. Oduu kennaa guyyaa har'aa keessatti oduulee jajjaboo biyya kennaa fi akkasuma oduulee jajjaboo biyya ollaatiin wal qabatan jechuun waa'ee lola Itoophiyaa fi Suudaan jidduutti deemaa jiru gama keessan dhiyeessina. Akkuma beekamu Itoophiyaa fi Suudaan jidduutti lola hamaatu deemaatii jira. Lola amma itti jiran caala of duratti kan walitti qophaa'aa jirantu jira. Lola kana duuba eennutu jira. Lola kana duuba eennutu harka qaba. Lola kana eennutu walitti kakaasaa jira waan jedhuu fi madda lola kanaa rakkoo lola kanaa akka isin Itoophiyaa fi Suudaan maal irratti wal lolte jettaniitiin yeroo hunda gaafii isinitti hin taane Itoophiyaa fi Suudaan maal irratti akka wal lolte maal irratti akka wal dhabde maddi rakkoo jaraahoo maali lolli jaraa maalirra gahe kan jedhu wal duraa duuban tartiibaan kan gama keessan dhiyeessu ta'a. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota kennaa kabajamoo odeeffannoo kana hanga dhumaatti nu faana turtanii yoo kan dhaggeeffattan taate waa'ee wal dhibdee rakkoo Itoophiyaa fi Suudaan ennullee gaafachuu osoo hin barbaadin salphaatti hubachuu dandeessan waan ta'eef akkuma siyaasa biyya keenya keessaa yeroo gara yerootti isin hubachiifnu siyaasa biyyoota ollaa fi Itoophiyaas akka hubattan barbaanna waan ta'eef daqiiqaa 10 hin caalchifnu daqiiqaa 10 tana obsuudhaan hanga dhumaatti dhaggeeffadhaa waa'ee rakkoo Ethio-Suudan hubadhaan dhaamsa kenna. Warroonni YouTube channel kennaa subscribing godhin immoo YouTube channel kennaa subscribe godhadha jecha amma kallattimaan gara odeeffannootti yoo ceenu Itoophiyaa fi Suudaan akkamiin alfashagaa bakka jedhamu irratti wal dhaban waan jedhu irraa kaaneetii ilaalla. Walitti bu'iinsa humnoota Itoophiyaa fi Suudaan jidduutti daangaa irratti dhalatee wal duraa dhaabbannaa waggoota dheeraa lakkoofsee biyyoota lamaan jidduu tureef boqonnaa haaraadha. Loltoonni biyyoota lamaanii daangaa irratti walitti dhukaasan arguun taateen baramee miti. Ka'umsi walitti bu'iinsa miilanaa lafa daangaa biyyooti lamaan irratti wal falman alfashagaa jedhamu. Kaaba lixa Itoophiyaatti naannoo Amaaraa fi naannoo Suudaan Gadaareef jedhamu jidduutti argamudha. Daangaan biyyoota lamaanii qixaan daangeffamee hin beeku. Imaltoonni akka jedhanitti Itoophiyaan kan eegaltu lafti diriiran iddoo itti tuullawaniif bakka gadi dhiisutti. Kana jechuun lafti qonnaa diriiran madda wal dhabdee ta'e kan daangaa Suudaan keessa jira jechuudha. Qonnaan bultoonni Itoophiyaa naannicha jiraatan kanatti walii hin galan. Egaan daawwattoota fi hordoftoota kennaa galteewwan bara kolonii maal fakkaatan? Maddi rakkoo kanaa waliigaltee bara koloniitiin waliigalteewwan bara kolonii maal fakkaatan? Wanta jedhu itti dabaluudhaan mata duree keenya itti aanu godheetiniin isinitti hima. Gaanfa Afrikaa keessatti daangaalee hedduu wal dhibdee qabu. Itoophiyaan bara 1977 naannoo Ogaden irratti Somaaliyaa waliin wal waraantee turte. Bara 1998 lafa xiqqoo Baadimmee jedhamtu irratti Eertiraa waliin wal waraanteetii jirti. Lola kanaan loltoonni 80,000 ol gama lamaaniin yoo ajjeefaman biyyoota lamaan jidduu diinummaan akka hammaatu taasiseetii jira. Mana murtii haqaa idil addunyaa lafa Baadimmee Eertiraaf murteessullee Itoophiyaan haqa hanga sadaasa bara 2020 lolli Tigraay eegalutti loltoota ishee Baadimmee keessaa baasuu diddeetii turte. Waraana bara 1998 kana booda Itoophiyaa fi Suudaan daangaa biyyoota lamaanii kiiloomeetira 744 dheeratu qixaan sararachuuf mariitti deebi'anii turan. Waraana bara 1998 kana booda Itoophiyaa fi Suudaan daangaa biyyoota lamaanii kiiloomeetira 744 dheeratu qixaan sararachuuf mariitti deebi'anii turan. Fashagaa irratti garuu salphaatti waliigaluun hin danda'amne. Akkaataa waliigalteewwan bara kolonii bara 1902 fi bara 1907 daangaan biyyoota lamaanii baha fashagaa jira. Kana jechuun lafichi Suudaaniif mala. Garuu ammoo qonnaan bultoonni Itoophiyaa waggoota dheeraaf laficha misoomsaa gibiras mootummaa Itoophiyaaf kaffalaa turan jechuun xiinxaltoonni waa'ee lola Ethio-Suudan akkas jechuun dubbatu.
haa ta'u malee Itoophiyaa fi Suudaan rakkoo kana furachuudhaaf mariiwwan dhoksaa garagaraa gaggeeffataa turan. Biyyoonni lamaan marii waggoota dheeraa booda bara 2018 wal hubannaa irra gahan. Itoophiyaan laficha daangaa Suudaan keessa taa'uun beekamtii kennite. Itoophiyaan lafichi daangaa Suudaan keessa ta'uu beekamtii kennite. Suudaan ammoo qonnaan bultoonni Itoophiyaa rakkoo tokko malee laficha misoomsuu akka itti fufan hayyamte. Hanga yeroo dhiyootti qonnaan bultoonni biyyoota lamaanii waa'ee daangaa osoo hin cinqamin waliin laficha misoomsaa waliin jiraachaa turan. Dhiyeenya kana Itoophiyaan daangaan qixaan akka sararamu feete. Mariin wal hubannaa bara 2018 irra gahamee fide kana bara kan dursan qondaala ol'aanaa TPLF abbaa Isaayyee turan. TPLF bara 2018 erga aangorraa ari'amte booda dhalattoonni Amaaraa waliigalticha nun hirmaachifne ture. Dhoksaan raawwatame jechuun komatan. Walitti bu'iinsi miilanaa maaliin akka ka'ee gama lamaaniyyuu yaada garagaraatu jira. Haa ta'u malee dhugaan hin haalamne loltoonni Suudaan humnoota Itoophiyaa of duuba dhiibanii namoota ollaasan qubatanis gadi dhiisanii akka bahan dirqisiisaniiti jiru. Muddee 20 walgahii biyyoota baha Afrikaa Jaabuutitti taa'ame irratti muummichi ministeera Suudaan Abdullahi Hamdok dhimma kana muummicha ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmeditti kaasanii turan. Mari'achuuf walii galanii turan. Garuu lamaanuu haal duree kaa'an qabu turan. Itoophiyaan badii hawaasa naannicharra gaheef kaasan akka kafalamu gaafatte. Suudaan ammoo haalli duraan ture akkasumaan itti afufu jette. Osoo mariirra jiraniin walitti bu'iinsi lammataa dhalate. Suudaan loltooti Itoophiyaa aleellaa raawwatan jechuun Itoophiyaa himatte. Walitti bu'iinsi daangaa kuniin ija seenaa seeraa fi waliigalteewwan duriin hiikoon garagaraa itti kennamus dhimmoota gurguddoo lama kan jijjiiramni muummee ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed fideen wal qabatanii agarsiiftudha. Gaafii abbummaa kanaan Itoophiyaa fi Suudaan yeroo gara yerootti akkanumatti marii fi wal dhibdeedhaan keessummeessaa haa turaniyyuu malee loltoonni kallattii lamaanii walitti seenuudhaan yeroon kallattiidhaan itti walitti dhukaasan hin turre hin baratamne ture. Lammiileen Itoophiyaa fashagaa jiraatan Dr. Abiy Oromoo bira deeggarsa guddaa ergaa dhabeen booda kan itti hirkate dhalattoota saba Amaaraati. Injifannoo humni waraanaa federaalaa Tigraay keessatti baatilee lamaan darban argateen kan dadammaqan warri Amaaraa Tigraay keessatti gaafii abbummaa lafaa kaasaatii jiru. Iddeewwan bara 1990 wayita TPLF aangootti dhufte naannoo Tigraay jalatti daangeffaman lixaa fi kibbaa naannichaa jiran kan gaafiin irratti ka'aa jirudha. Walitti bu'iinsi fashagaa kunis gaafii abbummaa lafaan wal fakkaatuun kan dhalatedha. Wanti adda godhu lafti gaafiin irratti ka'aa jiru kun Itoophiyaa keessa osoo hin taane kan biyya biraa waliin ta'uu isaatiin. Walitti bu'iinsi kanaan karaa nagaa furuu dhabuun kallattiinis ta'uu baatu jijjiirama imaammata dhimma alaa muummicha ministeera Abiy fidaniin wal qabata. Waggoota 60f galmi tarsiimoo Itoophiyaa Masiriin qabu yookaan ittisu ture. Muummee ministeera Abiy garuu bara darbee michoomaaf harka diriirsaniif biyyoonni lamaan waa'ee idalaga Abbayyaa akka dubbii jiraachuu dhabuutti ilaalu. Masiriin idha Itoophiyaa ijaaraa jirtu qooda bishaanii waliigalteewwan bara kolonii Misiriin ergatteef balaa akka ta'etti ilaalti. Itoophiyaan ammoo hidhichi akka madda elektirikii guddina isheef daran murteessuu ta'etti ilaalti. Suudaan, Masirii fi Itoophiyaan dhimma hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa irratti waliigalteerra osoo hin gahin hanga ammaa turaniiti jiru. Looreetiin Noobeelii muummee ministeera Abiy Ahmed ammatti Masirii waliin wal dhabdetti seenuun balaa qaba. Lola Tigraay akkasumas walitti bu'iinsa fashagaa irratti mataa dhukkubbii biraati. Walitti bu'iinsi fashagaa wal dura dhaabbannaa waggoota dheeraa Itoophiyaa fi Suudaan jidduu turetti lubbuu hora. Baroota 1980 keessa mootummaa kooministii Itoophiyaa finciltoota Suudaan deeggaraa ture. Suudaan ammoo gareelee sabboonummaa sabaaf hidhatanii lolan akka TPLF deeggaraa turte. Baroota 1990 keessa Suudaan hidhattoota amantaa Islaamaa
yoo deeggartu Itoophiyaan ammoo mormitoota Suudaan deeggaraa turte. Walitti bu'iinsaa fi tasgabbii dhabiinsa Itoophiyaa kutaalee hedduu keessa jiru akkasumas gama Suudaaniin waliigaltee hin ititne mootummaan finciltoota Daarfur gaarreen Nuubaa keessa jiran waliin godhetti fayyadamuun biyyoonni adeemsa nagaa wal orkuu durii sanitti deebi'uu malu jedhamuun shakkiin ka'uu guddaadha. Hariiroon Itoophiyaa fi Suudaan waxabajjii bara 2019 wayita muummichi ministeera Abiy gara Kaartuum imaluun mormitoota dimokiraasii dhaadheessan fi ajajoonni waraanaa biyyattii mootummaa siviiliin akka hundeessan deeggarsa taasisan akkaan jabaatee ture. Wanti muummicha ministeera Abiy Ahmed kaka'umsa dhuunfaa isaanii raawwatan booda hirmaannaa gamtaa Afrikaa biyyoota Arabaa fi kanneen deeggarame bu'aa argamsiise. Muummee ministeera Suudaan Abdallah Hamdok lola Tigraay furuun oolmaa muummicha ministeera Abiy deebisuuf yaalanii turan garuu ni ifataman. Walgahii muddee diidama irratti osoo hin hafin muummichi ministeera Abiy Itoophiyaan dhimma keessoo ishee ofiin furatti jechuun rincican. Wayita baqattoonni Itoophiyaa gocha gara jabinaa isaan irratti raawwatamee fi beelaa himatan hedduun gara Suudaan baqachuu itti fufan kanatti jaarsummaa diduun muummee ministeera Abiyyiif salphaa ta'uu dhiisuu mala. Ammoo walitti bu'iinsi daangaa Itoophiyaa fi Suudaan gara wal waraanuutti geessee ammeessuun Suudaan tasgabbii dhabuu naannichaa keessa jiru akka hundee fagaatu taasisuu danda'a jedhameeti jira. Walumaa galatti rakkoon Itoophiyaa fi Suudaan gabaabinaan yoo laallee kana fakkaata. Daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo odeeffannoon har'aa qabadhee isiniif dhiyaadhe kanuma. Odeeffannoo kanarraa hubannoo guddaa akka argattan abdii qaba. Odeeffannoon keenyas kanumaan golabaa yeroo biraan gola gaduutti nagaan nuuf tura.